بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sagantaan kiyyaa kan har'a qopheeffadhee dhiyaadhe mata dureen ishii akkana jetti: qur'aanni jecha rabbiitii sila qur'aanni kun jecha rabbiitii jettii jechuudha. irra hedduun nama amantiin islaamummaa kun waggoota 1400 dura irraa eegalee jechuudhaan haasawa hubannoo waa'ee islaamummaa dhabuu irraa kan ka'e akkas jedhanii jechuudha. dhugaan jirtu garuu islaamummaan kan eegale erga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergame irraa eegalee osoo hin ta'in erga namni jalqabaa uumame irraa achirraa kaasee namni jalqabaa aadam erga uumame irraa kaasee itti fuufe malee waan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad eegalee mitii jechuudha. ergamaan rabbii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam immoo ergamaa isa dhumaa ergame malee kan islaamummaa tana eegalee miti. akkuma qur'aana suuratul ahzaab bismillah 33 ayata 40 irratti dhufetti inni akka ergamaa isa dhumaa ta'e dubbata. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله عزيزا حكيما jedhee jechuudha. ergamoonni kanaan dura ergaman ammoo hundi isaaniitu ummatuma yeroo saniiti jiruuf irratti ergaman malee ammas naannoma muraasatti ergaman malee ergamiinsi isaaniitis ummatuma muraasa irratti ture malee wanni isaan ittiin ergamanis yookaan mu'jizaan isaan ittiin ergamanis kan akka ulee nabi Muusaa, harki nabi Muusaa ifuu, nabi Ciisaan alayhi salaam du'aa eeyyama rabbiitiin kaasuu fa'a yeruma saniif malee amma nun fayyadu. sababnis waan qorannee irraan hin geenyeef jecha yookaan ijaan arginee dhugoomsuu hin dandeenyu jechuudha. waan qur'aana irratti argineef jecha malee waan qur'aana irra dhufeef jecha qur'aanni akka jecha rabbii ta'e waan amanneerruuf jecha isas ni amanna. akka inni du'aa kaasee eeyyama rabbiitiin ni dhugoomsinaa jechuudha. immoo ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad islaama qofaaf yookaan araboota qofaaf hin ergamne. suuratul anbiyaa bismillah 21 ayata 107 irra maal jedha: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا محمد nuti aalama hundaaf akka ati rahmata taatuuf malee sin ergine jedha jechuudha. nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam immoo mu'jizaa hedduu qabaatu malee nuti warroonni muslimaa kan ittiin dhaadannu qur'aana kabajamaa kana qofa. itti aansinee immoo hadiisa sahihaati. qur'aanni immoo waan yeroo irratti daangeffamuu miti.
yeroo hundaa qur'aanni haarawaa malee hin moofuu jechuudha. Kanaafuu qur'aanni hanga guyyaa qiyaamaallee qoratamaatuma deema. Dhugaan isaa yeroo hundaa qorannoodhaan addaan baafamaa deemaa jechuudha. Waa'ee qur'aanaa ilaalchisee kan yeroo duraatiif isa qara'e Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'uu isaa islaamaa fi kaafirrillee kan sammuun isaa sirrii hojjetu, kan sammuun isaa sirrii dalagu, kan sammuun isaa sirrii dalagu ta'eeti namni mormu hin jiru. Maaliif jalqaba ka qur'aana kana qara'e Nabi Muhammad ta'uu ni beekanii jechuudha, islaamaa fi kaafirrillee. Namni waa'ee qur'aanaa xiqqoollee taatu ka beeku namni kana mormu hin jiru jechuudha. Madda yookaan bakka qur'aanni kun irraa dhufe ilaalchisee dhugaan ta'ee sobaan ta'ee yaada jajjabaa sadiitu jira. Isaanis kamiin fa'a? Tokko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qur'aana kana ofirrumaa fuudhee uumee jedhan, ofirrumaa fuudhee barreessee lafa kaayee jedhan. Lammaffaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qur'aana kana kitaabota duraanii ka akka Tooraatii fi Injiiliin irraa kooppii godhee jedhan. Sadaffaa irratti ammoo qur'aanni kun jechi namaa tokkolleen osoo ittiin dabalamin jecha Rabbii qofa ta'uu isaati. Yaadatanniin sadantuu jira jechuudha. Tokko Nabi Muhammad qur'aana ofirraa uume jedhan. Lama kooppii godhe qur'aana Tooraatii fi Injiiliin irraa jedhan. Sadi namni tokkollee odoo ittiin dabalamin qur'aanni jecha Rabbii qofaa yaada jedhu jira. Sadiin kana keessaa tokko haa laallu. Tokkoffaan maali? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qur'aana kana ofuma irraa kaasee barreesse moo akkam? Meen ilaalla. Mee yoo waa'ee qur'aanaa kana ilaallu kitaaba saayinsaawaa kana afaan arabaatiin barreessee kaayee booda maaliif ani hin barreessine, an itti gaafatamummaan fudhadhu jedhee dida? Maaliif dida? Ammoo osoo inni an hin barreessine jedhee didu, osoo an itti gaafatamummaallee hin fudhadhu, qur'aanni kun Rabbiin biraa bu'e malee an hin barreessine osoo inni jedhee didu, dirqiin itti maxxansanii situ barreesse jechuun inumaa waan hin fakkaanne jechuudha. Warroonni yeroo ammaa qur'aanni jecha Rabbii Nabi Muhammadiiti sallallahu alaihi wasallam jedhaniillee wanni isaan hojjetaa jiranii waanuma kana. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam inumaa qur'aanni kun jecha kiyya jedhee hin dubbanne. Kanuma wajjin qur'aanni kun waan gaarii akkanaa osoo ta'u, maaliif namni tokko kitaaba ajaa'ibaa kana barreessee waan akkanaa qopheessee ga'eeti ani hin barreessine jedhee maaliif dida? Ajaa'iba! Waan ofii hin katabneef jechuu malee waan birootiif miti jechuudha. Kana qofa osoo hin taane ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam osoo nabiyyiin ta'iniin duratti guyyama tokkollee inni kijibaadha jedhamee kan komatame hin jiru jechuudha. Guyyama tokkollee inni kijibaadha jedhamee hin komatamne, inumaa dhugaa dubbachuudhaan beekama. Kanarraa kan ka'e warri kaafiraa maal jedhaniin? Al-Amiin fi As-Siddiiq jedhaniin akkas jedhaa yaamaa turan. Inumaa abbeeronni isaa hanga inni nabiyyii ta'ellee isa amananii amaanaa bira kaayatan. Haguma inni nabiyyii ta'eyyuu fakkeenyaa fudhannu akka inni nama dhugaa dubbatu ta'e. Hadiisa Bukaarii mujallada 1
باب كتاب كيف بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جدو مجلد كفا حديث تربة فارت غافي موتيتشا روما كتاي هرقلا في أبو سفيان هاي لالو أبي سفيان ابن حربي isaan lamaan jidduutti gaggeeffamee jechuudha. Hiraqlaan ni jeen nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam ni kijibaaree jee gaafatee jennaaniin hin kijibuu jedheen. Akkas jedhee kaafirri yeroo sanitti mushrika ture. Abu Sufiyaan ibnu Harbii jechuudha. Booda amani malee eega fathii makkaatiin booda. أما اللي وان وروني قرآن الراشكيك أبان جدن كيسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بؤا متى إسا برباد وفججة قرآن نك ربي تجري دبتا جان أمان نكون مس وروتا يرو أما كجيبان وروتا يرو أما كجيبان نبييرا أني نبي جدن نبيخاني akka amma yeroo amma faayidaa mataa isaatiiniif faayidaa mataa isaa argachuuf jecha namni annabiyyi jedhee himatu. Yeroo ammaa nabiyyoonni kijibaa baay'eetu jira. Isaan sun faayidaa mataa isaaniiti barbaaduuf jecha nuti nabiyyiidha jedhanii jiruu bareedaa jiraatan malee nabiyyii miti isaan nabiyyoota miti. Isaan sun garuu nabiyyoota miti jechuudha. Garuu ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam waggoota 25tti yeroo Khadijaa radiyallahu anhaa fuudhe sani jiruu bareedaa jiraata ture. Waan Khadijaan qabeenya qabduuf jecha nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam erga nabiyyummaa argateen booda ammoo silaa jiruu irra gaarii jiraata ture. Haga nabiyyii ta'e silaa jiruu bareedduu taate jiraata ture. Garuu jiruu laaftuu filatee jiruu laaftuu jiraataa ture. Aishaan radiyallahu anhaa kiyyette ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo sadaqaan bira dhufe silaa ka dureessa ta'u yeroo sadaqaan isa bira dhufte guyyaa sadii ol of biran bulchuu jette. Riyaadu Saalihiin hadiisa 465 fi hadiisa lakkoofsa 466 irratti ni jira yaanni kun. Ammas Aishaan radiyallahu anhaa akki jette mana keenyatti baatii tokko yookaan lama guutuu osoo ibiddi manatti hin qabsiifamne timiraa fi bishaan qofa nyaannaa jette. Riyaadu Saalihiin hadiisa 492 irra jira kunis. Nabiyyiin osoo aangoo akkasii qabu biyya Arabaa keessatti osoo jiruu bareedduu jiraachuu danda'u maaliif jireenya laafaa ta'e jiraachuu filate? Maaf addunyaa tana irraa daantaa dhabe? Dantaa maaliif dhabe? Waan hin feeneef jechuudha. Inni nabiyyii dhugaa waan ta'eef jireenya laafaa filatee jiraataa ture jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in maatiin yookaan jaartiiwwan rasuulaa sallallahu alaihi wasallam maaliif nuti jireenya laafaa kana jiraannaa jedhanii itti qoxxisanii jennaan Rabbiin deebii irraa deebisee maal jedheni suuratul ahzaab bismillah 33 ayata 28 hanga 28 fi 29 jechuudha. Yaa nabiyyicha jaartiiwwan keetiin jedhiitii itti himi yoo isin jiruu addunyaatiif bareeddina ishii feetan koottaa isin qananiisaa gadi isin lakkisiinsa bareedaa jedhiitii itti himii jeen. Ammoo yoo feetan Rabbii fi ergamaa isaa ammas ganda aakhiraallee Rabbiin ni qopheesse dubartoota isinirraa
gaarii dalageef jannata qopheessee fi galata rabbii gaariitu isaaniif jira jedhi itti himii jeen. Yoo isin san diddanii addunyaa irra jiru gaarii jiraanna jettan ammoo isini badhisaa jechuu isaati. Ammallee qur'aanuma kana irratti suuratul baqaraa suuraa lammaffaa ayata 79 irratti akkas jedhe: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما يكسبون. ور كتاب هرك إسانيتهم بريساني إرقسي إسان قتي مراسة بتجوف جتشا كن ربي برابو جرانيف بدين مركناي في وان هرك إساني بريسيتيف جتشا بدين إسانيف هاتاوج أمس وان إسان دلغتانيف جتشا بدين إسانيف هاتاو جد. كنافو سو إرقما ربي صلى الله عليه وسلم قرآن بريسي جراته سلا آية نكون إيسار كتابه في بريسي كي إرقما ربي أكمتي كتاب إسا إرد أوف أبار من أمنتوكو كتابه في يو بريسي كتاب سنرد أوف أبار النتا انفقاتو يجو نمشي توكو كتاب باسي مكان إسا مايكل إتش هارتي يعني كتاب إسا The 100 ranking of the most influential persons in the history of mankind jedhe kitaaba baase. Namoota dhibbaa Aadam irraa kaaseeti hanga ammaatti jiru nama dalagaa gaarii addunyaa tanarratti hojjetee dabarse akkaataa dalagaa isaaniitiin sadarkaadhaan kaa'e namichi kun. Akkaataa dalagaa isaaniitiin sadarkaadhaan kaa'e ergamaa rabbii meeqa godhe nama 100ffaan ebalu 99ffaan ebalu 98ffaan ebalu oofee sadaffaa irratti nabi Ciisaa kaa'e lammaffaa irratti Isaaq Niwuteen saayintistii beekamaa Isaaq Niwuteen jedhamu kaa'e tokkoffaa irra eenyuun kaa'e nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Namni tokkolleen islaamniin kan qabeenya kennanii fi waan kana dalagi jedhaniin hin jiru. Sababa tokkoffaa isarra baaseef waan jedheef maal jedhee baase waan nabi Muhammadin tokkoffaarra baaseef yeroo dubbatu nabiyyiin gama amantiitiinis ta'e gama bulchiinsaatiin namni isatti qixxaawu tokko illee hin jiru jedheetti. Namni itti qixxaawu hin jiru jedhe inuma nabiyyiitti. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam osoo aangoo kabajaa fi boona osoo barbaade wanni isa dhoorgu hin jiru. Garuu jiru laaftuu jiraata ture. Osoo fedhe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaata bareedaa uffata bareedaa fi waan babbareedaa fayyadama ture. Manniin babbareedaa irra galata. Garuu inni hin feene jiru laaftuu jiraataa ture. Seenaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam yoo ilaallu huccuu isaa ofiif hodhata ture. Hojii mana keessaa ofiif dalaga ture. Nyaata isaatu minxaafii yookaan walalii irra taa'ee nyaata ture. Yeroo magaalaa keessa deemu namni isa eegu waardiyaan tokko illee hin jiru. Amma fakkeenyaaf mootummaan tokko yoo magaalaa keessa deema makiinaa meeqaan poolisoota meeqatu eegee faana deema. Garuu inni kophaa ofii magaalaa keessa deemee galaa. Namoota hiyyeeyyii ofitti dhiyeessee nyaata wajjin nyaata ture. Quraana irratti dhufeeti suuratu Tawbaa bismillah 9ffaa ayata 61 irratti inni kuni hiyyeeyyii gurratti qabee caqasaa jedhaniin.
isa cinqaniin akkas jedhanii hiyyeeyyii gurratti qabee caqasaa inni kun gurra jedhaniin. yeroo tokko ammoo kaafirticha tokko Utbaa ibnu Rabiica jedhaniit jira. adeera rasuulaa bira dhufee sallallahu alaihi wasallam. Utbaan kuni Abu Xaalibiin bira dhufe maal jedheeni nuti biyya arabaa kana keessatti nabi Muhammadiin sallallahu alaihi wasallam yoo inni mootummaa fedhe hoogganaa keenya isa goona, yoo qabeenya fedhe nu hundinuu maallaqa itti guurree dureessa isa goona. akka dubbii tana irraa yookaan rabbii tokko qofa jechuu kanarraa haa dhiisuu yaani dubbii matanarraa gara haa galu. akkas jedhiitii itti himii jedhee adeera isaatitti himee deeme. achii booda adeerri isaa yaamee itti hime yaa ilma obboleessa kiyyaa mootummaa yoo feete nu hundinuu walitti guurree si duroomsina jedhani, mootummaa sii kennina jedhani, qabeenya walitti si guurree dureessa si goona jedhani, dubbii tana dhiisii jeen. achii ergama rabbi maal jedheen sallallahu alaihi wasallam yaa adeera kiyya osoo aduu fuutanii harka mirgaa kiyya keettanii ji'a osoo bitaarra naaf keettanii urjiilee osoo itti naaf dabaltanii an islaamummaa tana hanga ifa baasuuf yookaan hanga du'ee dhabamutti hin dhiisuu jedhe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. akkas jedhee didee jechuudha. kan biroo immoo yeroo ilmi isaa Ibraahim du'e, Ibraahim daa'ima xiqqaa ture. yeroo inni du'e Ibraahimiin kuni Ibraahim isaa xiqqaati du'e. yoo seenaa Ibraahimii kana ilaalle daa'imni rasuulaa sallallahu alaihi wasallam gaafa du'e aduun ni kusuufe ifti irraa deemte. akkasitti ifti irraa deemte yennaa ummanni hedduu waan daa'imni rasuulaa sallallahu alaihi wasallam du'eef jecha kun akkana ta'ee jedhan. nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam immoo ummata walitti qabee akkas jedheen aduu fi jiiniin mallattoo tokkochummaa rabbii nama agarsiisuudha. isaan kun du'a nama tokkootiif illee yookaan dhalachuu nama tokkootiif ifni irraan hin baduu jedhan. kanaafuu ergamaan rabbii hadiisa kanarra maal xiinxallinee keessaa baafna? ergamaan rabbii osoo olaantummaa barbaade maaliif itti hin fayyadamne yeroo san carraa akkana argateeti? daa'imni kiyya waan du'eef aduun irraa badde ifti irraa bade saniif jecha aduun dukkanooftee maaliif hin jenne? waan hin fakkaanne jechuun maaliif ergamaan rabbi osoo olaantummaa barbaade carraa kana itti fayyadama malee dhiisu ture. namni hin kijibde namni jedhuun hin jiru silaa osoo inni waan daa'imni kiyya du'eef aduun kun kusuufte odoonni jedhe namni hin kijibde jedhuun hin jiru inuma. warroonni waa shakkan akki jedhan nabiyyiin wanni qur'aanni jecha rabbiiti jedheef tokkummaa arabootaa jabeessuuf jechaa jedhan. garuu qur'aana guutuu irraa kophaa baasee araboonni gosa hundarra caaltii jedhee wanni dubbatame hin jiru inuma. namni akka wal caaluun garuu qur'aanni ifa baasee jira. namni wanni inni wal caaluun maali? bifa, gurraacha, adii, diimaa, dheeraa fi gabaabaa osoo hin taane sodaa rabbiitiin qofa. suuratul hujuraat bismillah 49 ayata 13 irratti maal jedha? قل يا أيها الناس إنا خلقناكم
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم الخبير إن الله عليم الخبير jedhee jechuudha. As keessa wanni ifanuuf ta'u namni sodaa rabbiitiin inna akramakum cinda Allaahi atqaakum irra rabbi sodaataa keessantu rabbiin biratti kabajaa qabaa jedhe rabbiin. Walaa gosa, walaa dheeraa, diimaa, adii, gurraacha wanni jedhamu hin jiru islaamummaa keessa. Qur'aana keessatti hin jiru jechuudha. أمس قرآن سورة آل عمران بسم الله سدفا آية إبتو كوفي سدفا كيستي أكسجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا ربي كبدا هاني ربي مالي قرآن هذا ربي كبدا اتدلق عندي كيسانو addaan hin babbaynaa jedhe jechuudha. Bakka tanatti qur'aanni kan dubbachaa jiru tokkummaa arabaa odoo hin taane tokkummaa araboota osoo hin ta'in tan ummata islaamaa qofaa jechuudha. Ummanni islaamaa akka firqaatti addaan hin baane himu jira malee qur'aanni araboonni tokko haa ta'anii hin jenne jechuudha. أمس قرآن سورة آل عمران بسم الله سدفا آياتها فرتمي سدي الرتمال جرا مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين مريم ربين dubartoota addunyaa irra jiran keessaa si filatee jedheen. Rabbiin qur'aana isaatiin ifa baasee maal jedhe suuratu Ali Imraan bismillah sadaffaa aayata 43 irratti وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين جريج أسد قرآن ونين ججاجرو عربوت وسونتين انت لا يهودات مال جججر وإذ قالت الملائكة يرو ملائكون جت يادر يرو ملائكان جت يادر يوكا دبت يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا مريم جت إن الله اصطفاك رب سفلتي وطهرك سكل كلس واصطفاك على نساء العالمين دبرتوتا أدنيا دبرتوتا عالم الرتي سفلتي دبرتوتا عالم يروسن جيران كيسا سفلتي جئين bakka kanatti wanni nuti xiinxallinee addaan baafachuu qabnu nabiyyiin osoo qur'aana barreessee jiraate maaliif haati isaatiif dubartoonni arabaa osoo jirtu maaliif isaan dhiiseeti intala yahudaa addunyaa irratti filata maaf dubartii hundarra ishii caalchisa kanaafuu qur'aanni jecha nabi muhammadii sallallahu alaihi wasallam osoo hin ta'in كربيتي يجو اتدبلي أمس سورة آل عمران بسم الله صدفة آية فرتمشان الرتي أكسجر إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم هقام كان جت يا مريم جت إن الله يبشرك رب سجم مجيسة
مال سجمتشيس بكلمة منه جتش إسراتين مال جتش إسراتين جتش إسراتين سن مالي إلما مكانسا مسيح عيسى إلما مريم جدو سيف كنا جين وجيها في الدنيا نبي عيسى كن مالي وجيها في الدنيا الدنيا رتي فلتام في آخرت اللي ورّا غاري دلق والرب كان دياتو كيساي جئ ربين أكا نبي عيسى فلتامي دبتا يجو كان عفو نبي محمد صلى الله عليه وسلم osoo araboonni jiru maaliif yahudota akkas jedhee yahudotaan akkas jedhee isaan akka isaan filataman hima ammas qur'aana suuratul baqaraa bismillah lammaffaa ayata 47 irratti akkas jedha يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا إلمان إسرائيل يا ددك أنا نيتي يتأني سنرتك أنني وأني فضلتكم على العالمين أن أدنيا يرو سنير عالم يرو سنيرت إسن چالچيسي هجر كنافو ديبي مالف أربو تديسي ورّا إسرائيلي مالف سفلا نيجي بريسا أصوفي بريسا جراتي أرقم ربي وأنا فكر أني مسكونيش محمد صلى الله عليه وسلم أصو قرآن بريسا جراتي ما فكر جرا أما سوري واشكا وكاس جران نبيين صلى الله عليه وسلم وأن قرآن نكون كربي تجريف نما dhugaa dubbatu fakkaachuuf malee qur'aanni jechuma isaatii jedhan rabbiin deebisee akki jedhe suuratul an'aam bismillah 63 ayata 93 irratti akkas jedha ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا نمني الركافران جرا نمني كجب رب الرد أومن جرا نمجد إره أو قال أوحي إلي رب بكس نقول نمجد إيهمات إره نمني كافران جرا ولم يوحى إليه شيء كواتك بكسسني التنقر أمين ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله فكاتم أكا نبيوتك واني الرتي بكسس قد أميتو أنا الرب بكسس قد ربين جدينا مهيمة الرّ نمني الركافران جرا جدي قافتا يجو هنجرو يجو كنافو أكمتي osoo kitaaba kana nabiyyiin barreessee jiraate akkamitti of abaara ammas namni tokko nama amanamaa fi jaalatamaa ta'uuf jecha kijibuun isan barbaachisu booda kijibni isaa irratti beekamnaani waan salphatuuf jecha ammas suuratul haqqa bismillah 69 ayata 44 irraa hanga 47 irratti ولو تقول علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ولو تقول علينا بعد الأقاويل أسو نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنو تجن الرت جتشوت تكتك أسو نتي دبلي جتشوت غري أسو نتي دبلي لأخذنا منه باليمين سلا هرك مرقات جبي سينيس قامنا ثم لقطعنا منه الوتين إيقنا هد بووه هد أنك أمنيتي إسا مرايا فما منكم من أحد عنه حاجزين إسنرى نمني تقولين يرون إسا كسقونو
kan irraa nu dhoorgu hin jiru jee Rabbiin. Mee yoo xiinxallinee ilaallu Rabbiin qur'aana isaatiin maal jechuu jira? Ajaa'iba! osoo ofii katabee jiraate nabiyyiin maaliif kitaaba ofii irratti of abaara? Ammas tunilleen gaafi. Namni kitaaba ofii irratti akkana jedhu hin jiru. Inuma ummanni qur'aana shakkan ammas ergama Rabbii sallallahu alaihi wasallam haaluma jireenyaa kan isaa irraa ka'ee katabee ammas inni maraataadha jedhan. Mee yoo ilaallu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namni maraattuu ta'e Nabi Muhammadin qofa osoo hin ta'in namni maraattuu ta'e tokko yeroo gabaabduuf dhugaa dubbata malee itti fufee amata 23 hunda jecha dhugaa kitaaba irratti kan barreessu eessa jira? Hin jiru jechuudha. Qur'aanni ammoo waggaa 23tti buufamee dhume malee waan yeroo gabaabduutti bu'ee miti. Fakkeenya suuratul kahfi bismillah 18ffaa ayata 23 hanqa 24 irratti maal jedha? ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولا تقولن لشيء وان تكف هنجدين ووي دلقف هنجدين إني فاعل ذلك غدا أنوانسا نين دلق بورون جدين. aannitu wanni buutee fi waa'ee ummata godaa waa'ee kahfi ummata godaa gaafannaan ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam deebii boru isiniif deebisaa jeen. Garuu ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam boruu jee sanitti hin deebifne. Maaliif? Waahiin guyyaa 15 hunda walirraa dhaabbatte. Isarraa dhaabbatte waahiin dura akkas turtee hin beektu inuma. Guyyaa 15f Jibriil osoo itti dhufin osoo waahiin irratti hin bu'in guyyoota 15f irraa dhaabbatte jechuudha. Ergamaan Rabbii saniif jecha baay'ee cinqamaa ture. Booda ammoo waahiin irra buute illaa an yashaa Allah yoo Rabbiin fedhe malee jedhii jeen Rabbiin. إلا أن يشاء الله يو ربين فدي جدي مالي يو ربين فدي ربين اتنا قجلچا سنيف ديبيسا جدي مالي برو سنيف ديبيسا جديني جي أكيكا جيزت كني ربي. لما فهموا وروني كافرة إرقامان ربي صلى الله عليه وسلم warra biroo irraa qur'aana kana kooppii godhee tooraatii fi injiilii irraa garagalchee jedhan. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana irratti maal jedhe? Suuratul Nahli bismillah 16ffaa ayata 103 irratti ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لقانو تيني بيكنا إسان ننجرا محمدي كان صلى الله عليه وسلم المنامات برسيسا قرآن كناجا اتفوفي آياتني أفان نمجا afaan namicha isaan shakkanii suni afaan ajamaati. Qur'aanni kun ammoo afaan arabaatiin barraa'eera. Afaan arabaatiin bu'e. Akkamitti akkas jedhanii jedheeti Rabbiin qur'aana buuse. Maaliif buute aayanni tuni? Namicha Bal'aam jedhamu tokkotu dhukkubsatee jechuudha. Inni dhukkubsatee yennaan guyyaa tokko ergamaan Rabbii gaafachuuf jecha ummata wajjin seenee isaa ba'u argan warri mushrikaa.
sanumarraa kan ka'e arganii booda maal jedhanii namicha biyya Roomaa dhufeeru kanatu Tawraatiif Injiiliin barsiisaa raanii jedhan. Namichi isaan jedhan sun afaan Arabaan beeku, afaan biraa malee. Qur'aanni Arabiffaan bu'e. Akkamitti wal fakkaatti mee dubbiin tun jedhee Rabbiin booda. Kanaafuu ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam afaan Arabaa qofa beeka malee afaan biroon beeku. Mucaan isaan shakkan sunis Arabiffaan beeku afaan biroo malee. Kanaafuu maaliif shakkan? Dubbiin tunillee kijibaa jechuudha. Kan biroo immoo ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam Qur'aana kana Waraqaa ibnu Nawfal irraa baratee jedhan. Waraqaa ibnu Nawfal fira Khadijaa ture. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo lama qofa argeen waraqaa kana. Yeroo lama qofa. Ija ofiitii yeroo lama qofa arge. Tokko yeroo inni Kaabaa xawaafuuf dhufe yeroo Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam xiqqaa turetti Kaabaa biratti arge ergamaan Rabbii. Waraqaa ibnu Nawfal osoo inni Kaabaa xawaafu jiru. Zabana yeroo jaahilummaa san keessa. Lammaffaa yeroo ergamaan Rabbii irratti wahyiin bu'e suuraan Iqraa irra bu'e jennaan Khadijaa wajjiin Waraqaa ibnu Nawfal bira dhaqan. Sahih Bukhaarii mujallada tokkoffaa hadiisa sadaffaa mujallada tokkoffaa hadiisa sadaffaa irratti seenaan kun dubbatamee jira. Waraqaa ibnu Nawfal bal'aa ture ammas ijaan hin argu. Yeroo ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam bira dhaqe sanii ammas waraqaa erga Rasuulli sallallahu alaihi wasallam waraqaani erga Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ergameen booda amata 3 qofa jiraate booda ni du'e. Qur'aanni ammoo amata 23 hunda odoo addaan hin dhaabanne itti fufee bu'e. Kanaafuu akkamitti shakkame? Shakkiin hin jiru jechuudha. Ammallee warri waa shakku akkana jedhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'aana kana warra Kiristaanaa fi Yahudaa irraa baratee jedhan. Nuti wanni isaanitti himnu ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam amata 13 hunda osoo inni Madiinaa hin dhaqiniin dura Makkatti irra bu'aa ture Qur'aanni. Achiin booda ammoo Rasuulli sallallahu alaihi wasallam amata 10 Madiinaa dhaqee waahiin irra bu'aa ture. Kanaaf ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo Madiinaa dhaqe sanii isaan barsiisaa ture malee Yahudaa fi Kiristaana irraa hin baranne inuma. Warra ahlal kitaabii ofiif barsiisaa ture malee irraan baranne jechuudha. Ammas ummanni biroo warri waa shakkan akkas jedhan. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam Makkaan ala bahee barataa deebi'aa jedhan. Ammoo ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam osoo nabiyyiin ta'iniin duratti yeroo 3 qofa Makkaa keessaa bahee deemee ture. Yeroon 3 sun kamii? Waggaa 6tti Madiinaa dhaqe. Isaa waggaa 6 Madiinaa dhaqe. Lammaffaa ammoo isaa waggaa 9 haga 11 daldalaaf jecha Abu Xaalib wajjiin deemanii adeera isaa Abu Xaalib wajjiin deeman gara biyya Sooriyaa daldalaaf jecha meeshaa isaa wajjiin deemee jechuudha. Amma guddatee amata 25tti ergamaan Rabbii erga Khadijaa fuudheen booda meeshaa Khadijaa daldaluuf jecha ammas gara biyya Sooriyaatti deemee jechuudha. Guyyaa 3 tana qofa Makkaa keessaa ba'e osoo nabiyyiin ta'iniin duratti. Kanaafuu ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo tana keessatti Qur'aana kana hunda barate yoo jedhani immoo kun dubbii hin fakkaanne. Kijiba irra kaa'uudha malee dhugaa miti. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam
namootaan waan marfamee ooluuf jecha namni isa kophatti argee barsiisu hin jiru. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana keessatti dubbatee suuratul mujaadilaa bismillah 58ffaa ayata 11 irratti dubbate. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يا ور ربي أمنتن يو teessuma keessatti waliif badhisaa isiniif jedhame waliif badhisaa rabbiin isiniif badhisaa jedhe. Yeroo qur'aana qara'an walitti dacha'anii qara'anii jechuudha. Ergama rabbii marsanii. Kanaaf yoo xiinxallinee ilaalle ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo namarraa baratu hin qabu. Yeroo nama barsiisu qaba malee. Namatu irraa barata malee inni namarraa barachuuf hin deemne. Ammas warroonni kaafiraa osoo inni iccitiidhaan nama biroo irraa barachuuf osoo inni yaalii godhellee isaan icciitii san ifa baasanii himan malee hin taane inuma osoo arganii ni salphisanii jechuudha. Ergamaa rabbii kanatu barsiisa. Achii barata yaani himuu irraa duubatti hin deebi'an uummanni sun. Ammas rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana suuratul ankabuut bismillah 29ffaa ayata 48 irra maal jedhe ayata 48 irra dubbate وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون جريج. أتي يا محمد كان اندرا كتابة كل كان دبفت وانتاني هركا كيتينيس هركا كي كمرقاتينيس كان بريستون تاني أسو أتي كان بريستو تاتي والروا شكو سيتو بريس جريتي سيشكتور جرين. كنافو إرقمان ربيس أميّيدة بريسو تأي دبسو بريسوس تأي دبسو هندن داو يجو إرقمان ربي مالي في ربي أكني براتو في أكني بريسو مقوني كن معجزة إساتي أمس دبلي أكا إني أكبر نوتا إني قمني ندبت قرآني. سورة الأعراف بسم الله تربفا آيات دبتكوف شنتمي تربا في آيات دبتكوفي شنتمي سديت الرات. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون جرائج. أسرتي إرجما ربي صلى الله عليه وسلم أكن أمي تيدبتا يجو قرآني أمي يجون نما بريسو في دبسو لين دندين يجو ور أهل الكتابين إتي أمانة آجئين ربين جيكم بايبلي رلين جر كتابك كومو فاكيسا إساياس راجيتشا بقولنا دمي سقل لا كوبسا كل توكو كل لمرت أكازجر نما كتاب دبسون دندينيتي دبسي يتنيو تكنيتن إني وان حفوران قوت تميف جتشا أنهن دبسو إنجرها جدي بايبلي الرتي دبتمي جرا يجو سانقفو سنتاني kitaabni kakuu moofaa jechuudha.
dhaloota kiristoosiitiin booda bara 900tti nama maqaan isaa Arsaades Gaawon jedhamuun Arsaades Gaawon nama jedhamuun hiikame. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bara 670tti dhalate. Dhaloota kiristoosiitiin boodatti bara 670tti dhalate. Waggoota 63 jiraate. Waggaa 63 jiraate. 600 irratti 670 irratti yoo 63 edaate meeqa dhufa? 733tti. Bara 733tti ammoo ergamaan Rabbii ni du'e. Akka dhaloota kiristoosiitiin booda waggaa 63 jiraateeti bara 733tti hin du'e ergamaan Rabbii. Jidduu kana waggoota meeqa jira? Waggoota 230tu jira. Akkam shakkamaree waggaa 230 kana jidduu baasanii ergamaan Rabbii Baayibilii irraa kooppii godhe jechuun waan hin fakkaanne. Tooraatiin irraa kooppii godhe jechuun waan hin fakkaanne. Kitaabni kakuu haaraa ammoo bara 16tti dhaloota kiristoosiitiin booda arabiffatti hiikame. Waggoota erga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam du'een booda jidduu san meeqatu jira? Waggaa 883tu jira. San booda jijjiirame jechuudha. Mee akkamitti wal fakkaatti mee dubbiin tun? Fakkeenyaaf jechi isaanii wanni jedhameefis Qur'aana yoo dubbifnu Baayibilaan wal fakkaataa jedhan. Wanni inni wal fakkaatuuf waan Rabbii tokko biraa bu'eef jecha malee waan biraatiif miti. Garuu Baayibiliin laaqamee jira. Jecha namaati keessa jira, jecha Rabbiiti keessa jira, jecha nabiyyootaati keessa jira, jecha nama kabajaa fi jaalala hin qabneeti keessa jira. Wanni wal fakkaatus Baayibiliif Qur'aana keessatti waa'ee toohidaa qofa malee seenaa nabiyyootaa tokko tokkotu wal fakkaata malee kitaabni guutuun isaa wal hin fakkaatu. Inuma walitti dhufu. Waan birootiin addaa jechuudha. Fakkeenyaaf barataa lamatu jira jennu. Lachanuu barnoota saayinsiitiin ciccimoodha. Daree keessattis jajjaboodha. Kunis tokkoffaa bahuuf jecha qo'atee qormaata isaa guutuu argata. Ka lammaffaatis qo'atee guutuu ka argatu qormaata isaa irratti akkana jedhee barreessuun ni taati. Barataan kun kan bira taa'ee irraa hate kun barataan kun cimaadha. Anatu beeka qormaata kanallee isa irraa hateera jedhee ni dubbata. Isaan dura garuu barattoonni tunniin lachanuu ciccimoodha. Hin dubbatu jechuudha. Wanni isaan lachuu qormaata guutuu argataniif waan qo'ataniif barnoota saayinsii irratti jajjabaa ta'aniif jecha saniif guutuu argatan malee waan birootiif miti. Ammas ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam osoo Baayibilii irraa hatee jiraate maaf Nabi Muusaa fi Nabi Ciisaa kabaja alayhimussalaam? Maaliif isaan lamaan kabaja? Kanaafuu yoo dubbiin akkas ta'e Qur'aana qofa osoo hin ta'in Tawraatii fi Injiilillee waan wal fakkaataniif jecha Nabi Ciisaan alayhi salaam
kitaaba tooraat irraa kooppii godhee jechuudha. Garuu kijiba kun nabi Iisaan illeen kooppiin goone, nabi Muhammad illeen kooppiin goone. Akkas osoo hin ta'in waan hundinuu rabbiin biraa bu'aniif qofa wal fakkaate malee sababni biroon jiru. Garaagarummaan Qur'aanaa fi Baayibilaa hedduutu jira. Yoo saayinsii fi amantii wal bira qabne ilaalle kanaaf garaagarummaa hedduutu keessa jira jechuudha. Kanaaf Qur'aanni Baayibilii irraa akka kooppii hin taane ofii isaatiifuu ragaa baha. Haa ta'u ragaa bahaa jechuu akka jecha rabbii ta'ee fi hin taane. Ragaan Qur'aanni rabbii kuni jecha rabbii ta'uu agarsiisu hedduutu jira. Akka rabbii biraa bu'e suuratul Jaathiyaa bismillah 45 ayata 1 irratti Haamiim تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حاميم بوفمينس كتاب خنا ربي برايجد ربي سنو جبا في أوجيس كنتاي. سورة السجدة بسم الله سدومي سدفا آية تقف لما رد الله أكسما أكني ربي برابوئه شكينا كخيسن جره دبتا يجو. Ammas Qur'aanni yeroo dubbatu atii fi ummanni keetiis kanaan dura hin beektanii je'eeti waa dubbatee seenaa tokko dubbatee ka'e atii fi ummanni keetiis yookaan Araboonni kanaan dura seenaa kana hin beekanii je'ee dubbataa jechuudha. Nabi Nuux alayhi salaam waa'ee nabi Nuux irratti suuratul Huud bismillah 11 ayata 49 irratti akkas jedha. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين jedhaa jechuudha. Asitti maal jechuu jira Qur'aanni? Oduun waa'ee nabi Nuuhi alayhi salaam kan sitti odeessine kana oduu waa'ee fagooti. Ati kanaan durallee hin beektu waa'ee kana. Ka beektu waa hin taane ummanni keetis ka beekan waan taane je'eeti dubbataa jechuudha. Ammas dabalee suuratul Yuusuf bismillah 12 ayata 102 irratti ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أدون أما ست أوديسين كوني oduuwwan fagooti. Ati biran jirtu yeroo isaan walitti qabamanii nabi Yuusufiin alayhi salaam mala itti baasan isa ajjeesuuf jecha yeroo san ati isaan biran jirtu. Haala hedduu isaaniitti mari'ataniin isaan kun nabi Yuusuf ajjeesuuf jecha. Kanaaf Qur'aanni kun ati waa'ee kana hin beektu isaanis hin beekan jechuun isaa akka jecha rabbii ta'e nu agarsiisa. Yeroo Qur'aanni atii fi isaanis hin beektan jedhu yeroo kana jedhu isaan keessaa namni tokkolleen dhufee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani hin beeku yaa nabi Muhammad ani hin beeku jedhi malee isin hin beektan jettee hin odeessin ka jedhee morme tokkolleen hin jiru.
أمس دبليه رب سبحانه وتعالى سورة آل عمران بسم الله سدفا آية أفرتمي أفر أكما درأتي أكما درأ أتي أجين جرتو جي yeroo eenyutu Maariyaam guddisa jedhanii yeroo hixaa buufatan qalamaan jedhee itti fuufa yeroo seenaa Maariyaam fi Ciisaa alayhi salaam haasa'u jechuudha. Qur'aanni ammas akka rabbi biraa bu'e ragaa baay'ee ofirratti baay'ee maal jedha rabbiin biraa bu'uu isaa ibsuudhaaf jecha qur'aanni ammas akka rabbi biraa bu'e yeroo dubbatu maal jedha suuratul jaathiyaa bismillah 45 ayata 1-2 suuratul an'aam bismillah 6 ayata 19 suuratul an'aam bismillah 6 ayata 92 suuratul yuusuf bismillah 12 ayata 1-2 suuratul xaaha bismillah 20 ayata 113 سورة النمل بسم الله دي تربة آية الجه سورة السجدة بسم الله صدمي لما آية تقوى قلما سورة الياسين بسم الله صدمي جاف آية تقوى قسدي سورة الزمر بسم الله صدمي سقلف آية تق سورة الغافر بسم الله فرتما آية لم سورة الإنسان بسم الله ترباتمي جاف آية دي سدي سورة الرحمن بسم الله شنتمي شنفة آية تقوى قلما رتي قرآن نكوني يوكا كتاب نكوني جيش ربي دي جيدي ربي برابو جيدي إفا باسي دبتا يجو كايتي أنا مو فالسيفيكاشين تيست يعني قرآن نودان كوفيسو يعني واي ساينتستوني كاين تقوتو جيرو innis maali yoo wanni sun ta'ame qur'aanni guutuun silaa kijibata mee kana keessaa tokko tokkoon haa ilaallu. Tokkoffaa seenaa Abuu Lahabiiti. Abuu Lahabii diina ergamaa rabbii keessaa isa tokko. Yoo inni gurraacha jedhe inni diima jedha, yoo inni diima jedhe inni gurraacha jedha, yoo inni adii jedhe kun gurraacha jedha, yoo inni ol jedhe inni gadi jedha. أبو لهب دين إرقما ربي صلى الله عليه وسلم. سورة اللهب تبت يدا أبي لهب وتب كجد سني نمني بايت بيكا يجو قرآن يروك أرو نمني بايت بيكا سوران سن ميقفا سورة دبا تكو في كل تكوفا آيات تكوغ شنيد إني أسو أن أماني رجلي سورة المصد الرتمال جدي ربي سبحانه وتعالى إساف جارتين إسال لك ورى إبدات عن دبت أسو إني أرقم ربي صلى الله عليه وسلم إرقى سورة أتين ورى إبدات يديك أجيل ما اتهيمي osoonni an hin amana oduu afaanuma tokkotti inni jedhe suuraan qur'aana irra jiru hundi kijibata. Maaliif sun kijibata jennaan wanni inni jedhe hundinuu kijibata suuraan sun jechuudha. Garuu inni hoo hin jenne jechuudha. Amata 10 hunda ergamaan rabbii gara islaamummaatti yaamaa ture hin amanne jechuudha. odoonni amaniniin duratti ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam maal jeen ati warra ibiddaati qur'aana irra rabbiin waa'ee isaa dubbate ati warra ibiddaati jaartiin teetis ibidda seentanii je'anii jechuudha. Kanaaf odoonnin yeroo san afaanuma tokkotti an amaneera odoonni jedhee qur'aanni kijiba ta'aaraa jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo سورة البقرة بسم الله لما فايته سقلتمي أفري في سقلتمي شن الرد ربنا كزجر قل
إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. جدي يا إرجم ربي ورا يهودا خنان يو اسم كجتا تاتا قل إن كانت لكم الدار الآخرة غندي آخر أكون اسم قفاف كوبا باتي نو كوبا باتي جتني يوك أمن تنتاتا عند الله خالصة تربي براسون كوبا كينيا نبج السين جنة يو جتني كأمن تنتاتا من دون الناس إسلاما يوكا كريستانا ألت نبج السين جنة جتني كيو كدبة تنتاتا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين يوكا دوغا دبة تنتاتا دعا هوا يا ربين دعا هوا دعا فرت كردا يا ربنا أجيز جراتي دبة دا يا إسان ديدني ينا ربي مالجي ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم إنو ما دعا هواني إسان كيسا نمني تكلين يا ربنا أجيز جديك دعا فرت كردا تنجرو واني إسان ديدني مالي واني hamtuu dalaganiiranii fi ammallee qur'aanni kun akka inni dhugaa ta'e ergama rabbiilleen sallallahu alaihi wasallam akka inni ergama haqaa ta'e waan beekaniif jecha du'a ofirra kadhachuu didanii jechuudha ni sodaatan. Wallaahu aliimun bizzaalimiin rabbiin ammoo warra lubbuu fi miidha yookaan warra kafare ni beekaa jedheen. تبرا مؤمن مرتي والمرمي قرآن كنا والمركي قرآن كنا نمني قرآن كنا يو قرآن كنا في ده إتي أمانة يجو قل جد إن يرجم ربي فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. جري ربين سورة القصص بسم الله دي الدمي سديتفا آية فرتمي سقلفا ردوبتي مال جرين مي كتاب أكنا فدا ربي برا كيسني افتائي ككنا الرجال قرآن كنا الرجال فدا أتبعه جل ديمانيس إتي أمانانيس إن كنتم صادقين يو ورد قادوا برتاتا مي قرآن كان جالو فدا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنن واسني تمنوا فدا جئ ربين كيتان أمه سورة الإسراء بسم الله كلا تربفا آية سديت تمي سديت الرب مال جده قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جد يا رجم ربي لئن اجتمعت الإنس نمن يو الجيته والجن جنين اللين نما في جنين اللين يو الجيتن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فكاتا قرآن كنا في دون رتي يو الجيتن لا يأتون في دون دند سنجدين بمثله فكاتا كقرآن كنا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أصو قرين كيسان قريدا في اللي قرقارة إيه في دون هندن دي تاني يجدين جد إيه يجو سورة النجم بسم الله شنتمي لما فا آية صدم يا فور الرد رب دبتي مال جد فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين يوكا دوغا دبتن تاني قرآن كنا حديث كنا يوكا دبيك قرآن كنا حافظني jedhee jechuudha. Isaan dadhabanii jennaan rabbiin gadi xiqqeesseef
كان رب دبتي مال جل سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. سورة الهود بسم الله كل تكفى آيات كل سدير الدبتي رب مال جدي أم يقولون افتراه مو إرقما ربي تتو أفر أومجان قرآن كان أفما بريس جاني صح سلو في بريس جاني قل جئين يا إرقم ربي فأتوا في داجين بعشر سور سورة قرآن في داجين مثله فكاتا كقرآن كنا مفتريات كأفبرا تنسنس وادعوا يا مدى من استطعتم نمدا ديتا من دون الله ربي قدت نما نوف نغرغارو دندا أجتني يادا ربي قدت يا مدى فدا إن كنتم صادقين يوكا الأقواد بطنطاتا. أما السورة كلني في دودة دبني النار ربين الراقدتك إيس سورة اليونس بسم الله كلنا فا آيات صدومي سديت الرد بطي ربي مال جد ماس أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. مو إرقما ربيتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن كان أفبرا كاسيتي وفر كاسي بريسي لفكاي جتني شكتا قل فأتوا في داجين بسورة مثله فكاتا سورة تقوتي فكاتا كقرآن كنا كتاتي وادعوا يا مدى من استطعتم من دون الله ربي قدتي نما نغرغاري قرآن كنا نوفدو دندا جتن ربي قدتي يا مدى إن كنتم صادقين يوكا رقاد بطنطاتا جئ الربين. أمس سورة تقوتي تنالي في دودة دبني ينا ربي مال جرين ربي سبحانه وتعالى تأسى ما قد تكيسيف أم الرجالة قد تكيسيف مال جرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب يوشكي كيستي تاتا مما نزلنا على عبدنا وان قبل شكينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بوفن كان يوشكتا فأتوا فدا بسورة من مثله سورة fakkaattu suuraa tokkotti guututti odoon fakkaatin xiqqommaan isii itti dhiyaattu fakkeenyaan ka itti dhiyaattu wayii guututti miti guutuu san ofirraa dhiisa guutuu odoon ta'ini suuraa tokkotti ka fakkaattu mee fakkaataa sani fidaa jeen suuraa tokkotti sanitti ka fakkaattu wad'uu shuhadaa'akum nama nu gargaara jettaniiti yaaddan yaammadha min duunillaahi rabbii gaditti in kuntum saadiqiin yoo ka dhugaa dubbattan taatan nama feetan yaammadhaati rabbii gaditti fakkaattuu akka suuraa qur'aanaa tokkotti ka guutuu itti fakkaatu otoo hin ta'in ka xiqqommaa wayii ka suuraa qur'aanaa ka fakkaatu je'eenii أما ستفو في مال جد آيات ددمي أفرفا الرتي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا يوفدوا دبدا يوان كان دلقوا دبدا ولن تفعلوا إسنيون دليدني فاتقوا النار إبدا صدادا التي بدسنو وقودها الناس والحجارة كأكافين نمني تقبطو يو كان مو كأكافين نمني ittiin qabsiifamni kanamaaf dhagaa ta'e ibidda san sodaadha yookaan ammoo tafsiira biraatiin dhagaa namaa fi ibidda dhagaa fi nama walitti gubu
صدادا جئ ربين أعدت للكافرين إبدي سنو كان كافر توتاف قبي فمتيج كنافو نمني في دي تقل لينجيرو انترنتي ريو لالته سورة الإيمان سورة مال جاني فيدان قرو سن فرطة من قبو ساينسي يو البرا قبد كجيبة مالي نمني توقوچي قرآن فكاتا قرآن كان ينفني يجو كنافو نمني قرآن كان فيدو دبون كمال نغرسيسا قرآن نكون جيش ربي تأون نغرسيسا وعاكر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضران تيتهرأ أسرت دابتي حق شيكة تاني ولت دجانوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.